Tolee, kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kanaan fuulduraa mata duree tokko jalqabuu keenya hin yaadattu torban isa darbe keessumaa jechuu kooti torban isa darbetti hojii hojjechuun mirga moo dirqamaa mata duree jedhu jalatti torban itti fufnee ilaalla kan jenne jalqabne mata duree sana jechuudha. Gaafa sana gaggabaabsee isin yaadachiisuudhaaf hojiin namni kan inni ofii isaatii uummate beekee kan itti dhufe tuun ta'in utuu namni hin uumamin sagantaa dhala namaatiif qophaa'e akka ta'e ilaalle. Waaqayyoo inni hojiidhaaf nama uume sun immoo hojii hojjetu namni ulfina isaatiif akka inni hojjetu namarraa akka inni barbaadu ilaalle. Gaafa sana Waaqayyoo nama uumee gaafuma nama uumu sana immoo namni fooniif hafuuratti uumame namni foonidhas hafuuradhas foonsaatiifis hafuura isaatiifis soora akka isa barbaachisu ilaalle. Jannatuma Eden keessatti illee Waaqayyo namni hojjetee akka inni soora isaa mijeeffatu akka inni akka kanatti Waaqayyo akka isa uume ilaalleeti. Dhumarratti kakuu haaraa keessaa hojii gaarii hojjechuudhaaf karaa Kiristoos Yesuus uumamne nus dubbii jiru tokko ilaalle. Kaayyoon uumama keenyaatu ajandaa Waaqayyo hojii hojjechuudhaaf dhala namaatiif qopheessetti uumamne kaayyoo uumama keenyaatti sana. Isa kana ilaalle gaafa sana. Har'a itti fufinsa dubbii sanaa waliin ilaalla. Erga akkas ta'eeti namoonni baroota keessatti Waaqayyotti amanan abboota amantii ta'anii Waaqayyotti amanuutti karaa kan nutti agarsiisan namoonni attamitti jiraatan fuula Waaqayyo dura. Har'a Musa kanatti fuunee waliin ilaalla. Hin kadhanname Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhaloota dhugaa ba'umsa nuuf qaban dura keenya keessee nun immoo faana isaa duukaa bu'uudhaan yaada kee akka tajaajilluuf dhugaa baatota of fuulduratti nu ilaalchisaa jirta. Galanni siif haa ta'u. Warra siif jiraatan irraa barree siif jiraachuu akka dandeenyu immoo ayyaana kee nu baay'isi. Har'as dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Namoota abboota amantiitii jennu faana amantii nutti agarsiisan Waaqayyoon dhaga'anii akka Waaqayyoon dhaga'anitti waan amanan duwwaa utuu hin ta'in waan hojjetaniin ulfina Waaqayyoo mul'isan isaan kana wajjin ilaalla. Namoota akkasii keessaa inni jalqabaa ani kanani waliin ilaalla jedhee yaade seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 22 sagalee jiru tokko dubbifanna. Isin yeroo qabdanitti Macaafa seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 amma 22 dubbifachuu dandeessu. 22 irra jiru dubbisa amma. Akkas jedha dubbiin kun Noohi akkuma Waaqayyo isa abboometti kana hundumaa hojjetee hin raawwateedha. Dugda duuba deebitanii gaafa dubbistan Waaqayyo akkasittiin jedheedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 14 irratti na amani duwwaattiin jedhe miti Waaqayyo. Jecha Waaqayyootti dhaga'uun jecha Waaqayyootti dubbate dhaga'uun Noohi irraa akka barbaachisu beekamaadha. Garuu jecha Waaqayyo itti dubbate akka amane agarsiisuudhaaf immoo waan Waaqayyo hojjedhu ittiin jedhe hojjechuu itti jira. Hojiin Noohii fi amantiin isaa wal qabataa jechuudha. Waan itti amane tokko hojjechuu qaba. Baay'ee sinni. Waaqayyo Noohiin ooshee karaa Noohis lubbuu namoota kan biraa ooshuudhaaf akkasittiin jedhe bidiruu hojjedhu ittiin jedhe Waaqayyo. Dhalli namaa lafarraa yeroo inni itti badu dheekkamsi Waaqayyoo yeroo inni itti mul'atutu dhufaa jiraate kan immoo ooluu kanatti dandeessu yoo bidiruu hojjettedhaati bidiruu hojjedhu ittiin jedhe. Kanaaf ajaja Waaqayyoo irraa fudhate bidiruu sana attamitti hojjechuun akka itti jiru isa kana herrega Waaqa harkaa fudhate safara Waaqa harkaa fudhate akkaataa itti hojjetan Waaqa harkaa fudhate hojii itti fufe nuun jedha dubbiin Waaqayyoo. Eega akkas jedhe booddee dubbiin isa amma dubbadhe kana isa nama dubbisee seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 22 irratti akkas jedheeti Noohi isa Waaqayyo isatti dubbate akka Waaqayyo itti dubbatetti hojjetee raawwateedha. Amanee raawwatee duwwaa miti hojjetee raawwateedha. Muka muree soqee walitti fidee hojii hojjechuun itti jiru akka inni bidiruun sun nama baachuu horii baachuu nyaata baachuu galaawwan adda addaa achi keessatti hojjetaman baachuu akka danda'utti
hojjeteetu raawwateedha. Kanaafuu namoonni amantii isa Waaqayyo jedhee amanu, isa Waaqayyo jedhe isanni dubbate isa amanan sana immoo hojiitti hojjetu, itti harka isaaniitiin hojjetu, sammuu isaaniitiin itti yaadu, guutummaa jireenya isaaniitiin irratti hirmaatu. Kana Nohi irraati barra. Isa duwwaa miti. Nohi booddees namoonni Waaqayyotti amanan turaniiru. Namoonni Waaqayyotti amanan utuu akka namaatii teessanii gaafa yaaddan namichi kun Waaqayyotti amanaa, Waaqayyoon dhaga'ee Waaqa duukaa deemee hojii gaarii baay'ee hojjeteera, nama kana teessee nyaachisuu itti jira Waaqayyo jennee kan nu yaadnu jechuudha. Nama kana gaafa dubbadhu yaaduma keenyatti dhufuu danda'a. Abrahaamiin, seenaa Abrahaamiin gaafa kaasnu, Abrahaam namni jedhamu nama jecha Waaqayyootti amanedha. Namoota biyya lafaa kana keessa jiran keessaati nama Waaqa dhaga'ee dhaloota jiru keessaa ba'ee gara yaada Waaqayyootti adeeme karaa dheeraa Waaqa wajjin. Nama akkasii akka ta'e Macaafni Qulqulluun nutti hima. Nama kana yeroo baay'ee kan nuyi waa'ee isaa dubbannu Waaqa dhaga'ee biyyaa ba'ee iddoo Waaqayyoo isatti agarsiisa dhaqee isa jedhu dubbanna malee, deemsa namicha kanaa Waaqayyo wajjin attam ture isa jedhu keessa gallee ilaaluun yeroo baay'ee nu rakkisa ta'a namoota baay'ee keenya. Garuu dubbiin Waaqayyo akka nuun jedhu sagalee Waaqayyo irraa gaafa dubbisnu jechuukooti. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 12 irraa gaafa dubbisnu eega waamee ba'ee booddee Abrahaam jechuudha lakkoofsa 8 irratti isa kaan naannoo isaa isa jiru booddee dubbifachuu dandeessuni. Amma garuu ani kanan dubbisu achirra isa jiru isa lakkoofsa 8 irra jiru duwwaan dubbisa. Akkas jedha. Achitti immoo ka'ee gara biyya tulluun itti baay'atu isa Beetelirraa gara ba'a biiftuutti argamuu dhaqee godoosaa Beeteliin gara lixa biiftuutti, Aayin gara ba'a biiftuutti hambisee gidduu dhaabbate. Achittis iddootti Waaqayyoof aarsaa dhi'eessu ijaarrate, maqaa Waaqayyoos waammateedha. Waa lama argina waan Abrahaam godhe. Inni mumaa inni gara Waaqayyoo itti agarsiise biyya Waaqayyo dhaqi ittiin jedhu sana dhaqee, erga biyya Waaqayyo dhaqi isaan jedhu sana dhaqeeti maal godhee jennee gaafa laallu inni tokko godoosaa dhaabbateedha. Abrahaam godoosaa dhaabbate. Inni lammaffaan immoo iddoo aarsaa ijaare. Godoosaa kan inni dhaabbateef jireenya isaa isa lafarraa keessa jiraachuudhaaf. Mana kottuu naa ijaari hin jenne Waaqayyoon. Mana ijaarrachuun kan isaati. Iddoo keessa jiraatu, lafa keessa oolu, lafa keessa bulu, achi ijaarrachuun maatiin isaa iddoo keessa jiraatan ijaarrachuun kan isaati. Akkuma kana immoo lubbuu isaatiif immoo Waaqa waaqessuuf iddoo aarsaa ijaaruun dirqama isaati. Kana gaafa fudhattee ilaaltan akkuma torban darbe ilaalle Waaqayyo namni jireenya foon isaatiif jireenya lubbuu isaatiif akka inni of eeggatu akka inni barbaadu isa kana ilaalla sagalee kanarraati. Jireenya foon isaatiifis jireenya lubbuu isaatiifis akka inni of eeggatu barbaada Waaqayyo. Amantii jechuun qilleensa irra deemuu miti. Amantii jechuun jireenya lafarraatiifis jireenya waaqarraatiifis of eeggataa jiraachuudha. Kanaaf Abrahaam Waaqa dhaga'ee ba'ee jireenya lafarraatiif of eeggata. Godoo ijaaruun, mana ijaarrachuun yoo hammamuu ulfaataa ta'e haa ulfaatu iyyuu malee garuu mana isaa ijaarrata. Eegasii booddee immoo mana ijaarrachuutti goree immoo Waaqa waaqessuun irraanfanne. Waldaan kiristaanaa akkas jetti, tajaajilli wangeela irratti bu'uureffatamee tajaajilli wangeela irratti bu'uureffamee tajaajilamu tajaajila guutummaati jetti. Tajaajila waldaan akkatti amanti. Tajaajila guutummaati. Tajaajila guutummaa jechuun maal jechuudha? Namni amanaan tokko foon isaattis waan gochuun itti jiru barachuu itti jira. Hafuura isaattis waan gochuun itti jiru barachuu itti jira. Kanaaf Abrahaam Waaqayyotti amanee ba'ee jireenya isaa isa lafarraatiif waan gochuun itti jiru godha. Jireenya isaa isa Waaqayyoo wajjiniitiifis waan gochuun itti jiru godhaati Waaqayyoo wajjiniin jiraata. Isa duwwaa argitu miti. Dubbii Waaqayyoo irraa gaafa ilaallu jireenyi Abrahaam jireenya isa waaqarra duwwaa irratti kan xiyyeeffatu hin ta'in jireenya isa lafarraa irrattis kan xiyyeeffate ta'uu isaa argina. Darbee Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 13 keessaa gaafa dubbisnu lakkoofsa 18 irratti dhiifama. Achirraa gaafa dubbisnu akka kana ta'eeti argina. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti Abrahaam godoosaa dhaabbate iddoo aarsaas hin dhaabee nuun jedha. Godoosaas hin dhaabbate iddoo aarsaas hin dhaabbateedha. Lachuun isaayyuu waliin madaalchise jechuudha. Na dhaggeeffadhaa. Jireenya keenya isa lafarraatti gorree isa waaqarraa irraanfachuun nutti hin jiru. Jireenya keenya isa waaqarraatti gorree isa lafarraa irraanfachuun nutti hin jiru.
Namoonni tokko tokko dhimma hafuuraatti hin jabaadhaa jedhanii dhimma foonii dagatu. Namoonni tokko tokko immoo dhimma foonitti hin jabaadhaa jedhanii dhimma hafuuraa dagatu. Namoota gar tokkotti luuccaan taasiseen nu uumne Waaqayyo jalqabuma isaa ammas akka gar tokkotti luuccofnee jiraannu duwwaadhaaf nu uumne Waaqayyo. Jireenya keenya isa lafarraatiif isa lafarra jiraannu isa lafarra oollee bulluuf akka nu yaadnu isaaf yeroo akka nu ilaallu jireenya keenya isa waaqarraatiif isa waaqaa wajjin baanee galluuf mana keenya isa waaqarraa isa gaaf tokkotti adeemnu sanaaf isaafis akka yaadnu lachuufu sagantaa akka nuyi qabaannu akka Abrahaam gaafichaa Waaqayyo nurraa barbaada. Abrahaam duwwaa miti. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa laallu Abrahaam booddee abbaa amantii jedhamee namni beekame ilma Abrahaam Yisahaaqin. Jireenyi Yisahaaq attam ture jennee gaafa laallu jireenyi Yisahaaq akkuma abbaasaa akkuma Abrahaam Yisahaaq Waaqayyoon nama waaqeffatu akka inni ture beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu waaqeffannaa duwwaatti nama gore miti. Yisahaaqiin fudhannee gaafa laallu waaqeffannaa duwwaatti nama gore utuu hin ta'in lafarratti nama ta'ee jiraachuudhaaf waan hojjechuun itti jiru hojjechuuttis qabamee nama jiraate akka ta'e ilaalla. Macaafa seera uumamaa keessaa gaafa dhannee dubbisu macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 dubbii jiru gaafa dhannee dubbisnu macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 sagalee jiru gaafa dhannee dubbisnu dubbii kana fakkaatudha kan arginu. Yisahaaq biyya sana keessa midhaan facaasee Waaqayyo waggaa sana keessa dachaa 100 hin galfate Waaqayyos isa hin eebbiseedha. Irra deebi'een dubbisa. Yisahaaq biyya sana midhaan facaasee wagguma sana keessa dachaa 100 hin galfate Waaqayyo isa hin eebbiseedha. Akka kana godheedha. Yisahaaq biyya sana midhaan facaase wagguma sana keessa dachaa 100 hin galfate. Maaltu taanaan Waaqayyotu isa eebbise? Egaa dhaggeeffadhaa. Dubbiin nuyi asirraa barru maali? Taa'ee eebba hin eegne Yisahaaq. Taa'ee eebba eege miti. Utuu eebba fiduun kan Waaqayyooti hojii hojjechuun garuu kan Yisahaaqidha. Yisahaaq gadi ba'ee qonnaa qotee sanyii facaasa. Sanyii inni facaase immoo eebbisee kan inni facaase irratti dachaa baay'ee akka eebbaan midhaan sun galu kan inni facaase akka galu kan godhu immoo Waaqayyoodha. Bara amma keessa jirru kana keessa namoonni baay'een waa'ee eebbaa haasa'u malee karaatti eebbatti ba'an hin haasa'ani. Karaatti eebbatti ba'an Yisahaaq irraa kan nu arginu eebbatti ba'uudhaaf Yisahaaq sanyii facaase. Sanyii facaasuu dura hin qote lafa qonnaa sanaa mijeesse eegasii booddee gara facaasuutti dhufe. Isa inni facaase Waaqayyo immoo hin eebbiseef. Daandiin eebbaa Macaafa Qulqulluu keessaa gaafa ilaallu waan hojjechuun nutti jiru hojjechuudha malee mana taa'anii eebba eeguu miti. Mana taa'anii eebba eeguu miti. Kana abboota amantii irraan barri nuni. Dubbii bara kanarraa baraa jirra. Namoonni kan isaan jedhanii eebbi manumatti dhufaa qilleensarra dhufa jedhanii namoonni lallaban akkasumatti eebba manatti argatta kan nuun jedhanii jiraachuu danda'u. Akka waan nuyi qilleensarraa fudhanneet abboota amantii irraa kan nuyi barru garuu jireenya lafarratti eebbifamanii jiraachuudhaaf gadi ba'anii hojii hojjetan lafa qotanii hin facaasanii Waaqayyo inni harka isaanii eebbisu immoo isaanii wajjin ta'e kan isaan galfatan immoo dachaa ta'eef. Kana abboota amantii irraa barru. Abboota amantii keessaa dabalataan kan nu ilaallu namni kan biraan ilma Yisahaaq isa Yaaqoob jedhamudha. Toora tooraan maal walirraa dhaalan jarri kun jennee gaafa fudhannu. Abrahaam irraati Yisahaaq hojii dhaale, Yisahaaq irraa Yaaqoob hojii dhaale. Yaaqoobi gaafa dhannee Macaafa Qulqulluu keessaa dubbisnu gaaf tokko hin soorome jedhee nutti Macaafni Qulqulluu. Hin soorome. Horiin isaa baay'ee baay'ataniif garuu attamitti baay'ateef maanni Yaaqoobiif horiin sun attamitti baay'ateef jennee gaafa laallu akka kanattan hojjedhee jedheeti dhugaa ba'a. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 42 irraa sagalee jiru gaafa dubbisu yeroo yoo qabaattan naannoo sana kan jirus dubbifadhaa waan gaaficha Yaaqoob dubbate keessumaa lakkoofsa 42 irratti akkas jedhe. Waaqayyo harka kootiin itti dadhabee hojjechuu koo halkaniif guyyaa aara galfii malee utuun hin dadhabin utuun hin nuffin itti dadhabee hojjechuu koo arge Waaqayyo jedha. Sooressi horii baay'ee oofu kun utuu horiin harka isaa irratti hin baay'atin nuffii malee halkaniif guyyaa hojjete.
dadhabbii malee halkaniif guyyaa hojjete. Wal'aansoo guddaa keessa darbe. Wal'aansoo guddaa sanaan immoo soorummaa guddaatti dhufe. Kan baay'ee nama dhibu Waaqayyo inni Yaaqoobiin hojjechiisee soorummaa guddaatti fide. Gaafa Yaaqoob qabeenyi isaa irraa fudhatamuudhaaf ka'u immoo harki Yaaqoob waan hojjete sanaaf Waaqayyo immoo hin falmeef. Kana barra abboota amantii irraati. Namoota baroota durii keessa Waaqayyoon waaqessa irraa kan nu arginu sakaraan. Jireenya isaanii isa lafarraatiif hojii hojjetanii Waaqni isaan dura isaa ta'anii isa amanataa hojjetan sun immoo hojii isaanii eebbiseef hin gargaare hojii isaaniitti. Isaan duwwaa miti. Warra kaa dura darban duwwaa miti. Akkuma sila jedhe Abrahaam irraa Yisaaq hojii dhaale, Yisaaq irraa Yaaqoob hojii dhaale, Yaaqoob irraa Yoosef yeroo hojii dhaalu Macaafa Qulqulluu irraa dubbisna. Yoosef ilmi Yaaqoob jechuu kooti. Macaafa Qulqulluu nutti makana. Yoosef ilma Yaaqoob akka ta'e beekamaadha. Namoonni baay'een waa'ee Yoosefiin gaafa kaasan waa'ee guddina Yoosefiin haasa'uu jaallatu. Waa'ee Yoosef nama baay'ee sooruu isaa haasa'uu jaallatu. Rakkina keessa Waaqayyo akka isa dabarsee haasa'uu jaallatu. Isa kaa duwwaa haasa'uutti cimsu. Garuu dubbiin Waaqayyo akka nuun jedhu namoonni harka Yoosef irraa dhaqanii akka nyaataniif bara beelaa harka Yoosef irraa buddeenni akka argamuuf Yoosef hojiitti akka hin dadhabe dubbiin Waaqayyo nutti hima. Hojiitti akka hin dadhabe. Hin muudame duwwaa miti. Muudama isaa keessatti hojiitti dadhabe. Waan hojjechuun itti jiru dhamaasuu guddaa dhama'e Yoosef. Macaafa Seeroomaa boqonnaa 41 lakkoofsa 46 sagalee jiru gaafa dubbisnu dubbiin Waaqayyoo maal jedha jettanii gaafa laaltan Yoosef guyyaa sanaa kaasee yeroo sanaa kaasee jedheeti dubbata. Yemmuma sanaa kaasee aboon erga kennameefii booddee biyya Misiriirratti eega aboon kennameefii booddee akka kana jedheeti nutti hima. Yoosef fuula Fari'oon mootii Gibxii duratti dhiyaatee yemmuu hojiirra dhaabame jedha. Yemmuu barcumarra taa'ee nuun hin jiru. Yeroo muudamee aangoon kennameefii namoonni isa tumsanii nuun hin jiru. Yeroo hojiirra dhaabame nuun jedha. Hojiidhaaf Yoosefiin walitti hidhee dubban sagaleen kun. Nama waggaa 30 ture erga nuun jedhee booddee fuula mootichaa dura gadi ba'eeti waan inni godhe fuula mootii isa muudama isaa kennee duraa gadi ba'eeti biyya Misiriirra naanna'eedha. Biyya Misiriirra naanna'uun hojii yaraanatti hin fakkaatu. Biyya Misiriin ba'asaa, lixasaa, kaabasaa, kibbasaa irra naanna'uun hojii yaraanatti hin fakkaatu. Aangoonnaa kennameera jedhee dhaqee barcumarra taa'ee namoonni dhufanii harka isaa irraa nyaachuu taa'ee eegne Yoosef. Maananoo aboonnaa kenname abbaa aangooti biyyan bushaayedhe. Gaaf tokko manuma kee taa'ee gaaf tokko harka koorraa namni sooramaa hin jenne Yoosef. Abjuun namoota baay'eedha. Nama baay'ee dhufee harka koorraa sooramaa jedhu garuu harka qullaa taa'u isaan ofii isaaniitii ofuma isaaniitii yoo maal hojjetani. Yoosef garuu gadi ba'ee nuun jedha. Eessatti? Biyya Misiritti. Gara kamitti? Gara ba'aasaatti, gara lixasaatti, gara kaabasaatti, gara kibbasaatti ba'e. Aduu isaa danda'e, rooba dhoqqee isaa danda'e, daggala cabsanii deemuu isaa danda'e. Baay'ee kan sinni boo jiraate. Yeroo sana keessa akkaataan deemsaallee akka har'aa kana mijataa miti ta'a. Waan ittiin deeman hin jiru. Biyya kutanii deemuudhaaf ba'aaf lixa kaabaaf kibba biyya tokko kutanii deemanii midhaan biyya sanaa walitti qabuudhaaf geejjibni har'a bara keenya keessa jiru illee hin jiru ta'a. Yoosefiif dadhabbii guddaadha. Garuu Waaqayyotu hojiidhaaf isa barbaade. Dhagaa ulfinni nama amantii hojii hojjechuudha. Namni amantii kan inni ittiin beekamu ulfinni isaa hojii hojjechuudha. Kanaafuu nama warri amantii kan isaan nu barsiisan lakkoofnee kan amma ilaalaa jiru yeroo gabaabaa qabnu kana keessa jechuudha. Dubbii kana bal'innee ilaaluu dandeenyu gaggabaabsinee dhuma ilaaluu nuti jedhee yaade karaa gabaabaadhaan kan nu ilaalaa jirru kun. Namoota amantii Waaqayyotti amanan abboota amantii gurguddoota kana gaafa ilaallu hin hojjetan, hin amanan duwwaa miti hin hojjetan. Amantiin isaanii jiraataa ta'uun kan ittiin beekame hojii isaaniitiinidha. Dhuguma warra Waaqayyotti amanan, warra Waaqayyo isaan eebbisu, warra Waaqayyo isaan geggeesse ta'uun isaanii kan inni mul'ata. Isaan immoo Waaqayyo wajjin walii galanii hojii hojjechuu isaaniitiinidha. Kanaafuu warri Waaqatti amantan warri anas dabalatee isinis dabalatee jechuu kooti. Warri Waaqatti amanu bara keenya yoo isa abboonni keenya durii nu dhaalchisan isa sagaleen Waaqayyoo nutti dubbate sana fudhannee jiraanna yoo jenne
haasaa isa bara keessa dhufe miti. Isa sagaleen Waaqayyo jiru, isa abboonni amantii jiraatan, isa jiraanna yoo jenne. Jireenya keenya lafarraatii fi hojii hojjechuun mirga utuu hin ta'in dirqamadha. Mirga miti. Teenyee mirga kootii yoon barbaade hojjedha, mirga kootii yoon barbaade immoo hojjechuun dhiisaa jechuun warra Waaqatti amanan biratti hin mul'anne. Waan haaraa humna yoo ta'e malee hin mul'anne. Kanaafiyyuu waa tokkoon dubbachuu barbaada. Bara amma keessa jiru kana keessa bara namni abboota darbanirraa waa dhaaluu hin barbaanne bara amma keessa jiru jechuu kooti. Isoo Macaafa Qulqulluutti barreeffame kanallee abboota darbanirraatii waa dhaaluu bara namni hin barbaanne. Bara kana keessan waan cimsee dubbachuu barbaada. Waaqayyo bara keessatti kan namatti dubbatu karaa namaati. Karaa namaa nutti dubbata. Ergama waaqarraa gadi buusee nutti dubbatu Waaqayyo. Gara hedduusa dubbii Waaqayyo kan nuyi barru isa Waaqayyo dhala namaatii wajjin hojjete isa warri Waaqatti amanan immoo hojjetan irraati barra. Warri Waaqatti amanan kan isaan hojjetan hin waaqeffatani Waaqayyoon. Waaqeffannaatti goranii hin kufne hin hojjetani waan hojjechuu isaanitti jiru. Waaqayyoon nyaata manatti nuuf hin jenne. Waaqayyo waan isaan hojjetanii nyaatan bara isaa itti hojjetaniif haala isaa itti hojjetan erga isaanii kenne isaan immoo dhibaa'ummaa malee hojjetan gadi ba'anii Waaqayyo waaqni isaanii immoo waan isaan hojjetan isaaniif eebbise. Keessumaa jireenya Yisaaqirraa kan nu argine isa kana. Yisaaq dhaqee sanyii facaase Waaqayyo hin eebbisee fi dachaa dhibba gashate. Yaaqoob irraa kan nu barreessa kana keessumaati. Yaaqoob irraa kan nu barre. Yaaqoob itti dadhabee hojjete harka isaatiin halkaniif guyyaa dhibaa'ummaa malee hojjete. Waaqayyo inni jiraataan immoo wanta inni hojjete eebbiseef. Yoosef irraa kan nu barreessa kana. Yoosef biyya ormaa keessatti biyya isaaf mijatu iyyuu miti biyya ormaa keessatti Waaqa hojiidhaaf isa barbaade sana dura dhaabate. Aangoon sii kennameera jedhaniitu harkatti rukutaa jiranii namoonni baay'een. Aangoo isaa kennametti hirkate nama taa'ee badhaadhinni manatti kabajni manatti dhufu akka dhufu eege utuu hin ta'in hojjetee hojii harka isaarraatii kabaja fiduudhaaf ofii jiraatee dhaloota jiraachisuudhaaf kan nyaatu duwwaa hojjechuun miti dhaloonni iyyuu isaan akka isaan jiraatan gochuudhaaf gadi ba'ee akka inni hojii hojjeteeti dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Kanaafuu hojii guddaan bor dhufa jettanii Waaqayyo hojii guddaa bor fida jettanii teessanii har'a guyyaan dabarsinaa. Hojii xinnoon haa jiraatu hojjedhaa. Maaliif kana barree namoota Waaqayyo irraati. Abboota amantii irraa Waaqayyo kan nu barsiisa kanadha. Namni beekaan tokko akkas jedheetu dubbata namni Kireen jedhamu. Hojiidhaaf guyyaan fuula duraa hin jiru jedha. Hojiidhaaf guyyaan fuula duraa hin jiru. Bor iftaan kan jedhamu hojiidhaaf hin jiru. Guyyaan fuula duraa garuu harka nama hojii hojjetu keessa jira jedha. Hojiidhaaf guyyaan fuula duraa hin jiru. Boron hojjedhaa iftaan hojjedhaa bara dhufuun hojjedhaa jettanii eegina. Akkas jettanii eegina. Waggaa dhufuun qabinaa fi warri amantee akkas hin goone. Waaqayyoota hojiidhaaf bara akka qabaniif isaaniin waamne waan ta'eef. Isaan hojiidhaaf bara akka qabaniif Waaqayyo isaanii waamne. Guyyaa gaafa Waaqatti amanataniitii kaasanii yookaan fuula Waaqa isa hojiidhaaf isaan uumeetiif isaan waamee gaafa dhaabatanii kaasanii guyyaan sun isaaniif guyyaa hojiiti. Yeroo itti hojjetanidha. Dabarsanii fuula duran keenya. Kanaaf bor iftaan hin jedhin namni Waaqatti amantu. Har'uma waan sitti dhufe xinnaatoo guddatoo hojjedhu. Yeroo tokko wanti namatti rakkisu balballi hojii mul'achuu diduu danda'a. Waaqayyoon kadhachuun gaariidha jedhee yaada. Garuu immoo waan hojjetamu hiriyaan kee namni fira kee ta'e lammiin kee si bira jiru waan hojjetamu isuma biratti tuun hojjetu ati immoo isan hojjetu hojjechuu nuffitee yoo jibbitee tuffattee namni guyyaa borii guyyaa iftaaniitiif hojii guddaadhaaf hojii caaluuf teessee yeroo dabarsaa jirtu abboota amantiirraa nuyi kanan barre waaqarraas kan nuyi kanan barre. Kanaafuu guyyaan borii hojii hin fidu. Guyyaan borii warra hojii hojjetaniif ulfina fida. Akkuma namni kun jedhe namni nama maqaa isaa dha'eessuun akkuma jedhe guyyaan borii hojii fida utuu hin ta'in guyyaan borii warra hojii hojjetaniifiti ulfina fida. Kanaaf akka warra Waaqatti amanatanii guyyaa borii ulfinaaf godhatanii akka abboota amantii jechuu kooti. Guyyaa borii har'a hojjetanii borii isaanii eebbaaf akka warra godhatanii nus bara amma jiraannu kana keessatti waan hojjechuun nutti jiru hin tajaajilla yoo ta'e tajaajila har'a hojjechu tajaajilu nutti jiru tajaajillee
waajjira mootummaa keessaa hojjenne yoo ta'e har'a waan hojjechuun nutti jiru hojjenne yookaan immoo iddoo kamiyyuu haa ta'u hojiidha waan jedhame waan nutti kenname har'a hojjenne ulfina borii isa Waaqayyo eebbaa wajjin fidu sana isa harkaan qabachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaan nu haa gargaaru. Waaqayyo isa dhageenye hojiirra akka oolchinu ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Hin galateeffanna Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos erga karaa tokko karaa biraas nutti dubbatta ta'e isa nutti dubbattu sana hubanne yaada kee tajaajilaa har'a jireenya jiraannuun bor dhaaluu akka dandeenyu ayyaana kee nu baay'isi. Bara keenya umurii keenya jireenya keenyaaf jiraattu ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen.